Xalayaa jaalalaa onnee fageenya irra jirtuuf. Ani maqaan kiyyaa Mustaqiimaan jedhamam. Xalayaa kana kan hin barreessuuf abbaa mana kiyyaa Adanaanee kan biyya Somaaliyaa jiraatuufim. Garaa jaalalaa abbaa mana koo qaalii nagayaan koo onnee irraa maddee kan jaalalaan makame bakka ati Somaaliyaa jirtutti si haa qaqqabum. Akkam jirta fayyumaa nagaan kee hunda caalaa anaaf dhimmam. Yeroo baay'ee ofii biyya Saawud Arabiyaa jiraadhus yaadni koo fi onneen koo yoomiyyuu si waliin jirum. Fageenyi jireenya qaama keenyaan adda addaa nu fageessus jaalalli ati anaaf qabdu ani siif qabu fageenyaan akka hin daangeffamne akka waan wal bira jirretti natti dhaga'amam. Waan baay'ee si galateeffachuu barbaadam. Garuu waa hunda caalaa kan onnee koo kutee siif kanne kabajaati maatii kootiif qabduudha. Akka ati maatii koo kabajuu akka ati maatii keetti ilaaltuu fi jaalala isaaniif kennitu yommuun argu si'a kumaatama dabaleen si jaalladha. Namni maatii koo kabaju anaaf mootii onnee kootiim. Jaalalli kee anaaf dhiiga, kolfi kee ammoo abbaa mana akkasii ana jaallatu kan na kabajuu fi maatii koo kabajuu qabaachuu koof hedduu takkaan gammadam. Hamma guyyaa walitti deebinee wal bira teenyee waliin kofallee gammannee taphannutti nagaan naaf ture. Yaadni kee yoomuu si waliin jiram. Ana jaalallee kee haadha mana keetii Mustaqiimaa biyya Saawud Arabiyaarraa. Jaalallee kiyya abbaa mana koo kan biyya Somaaliyaa jiraatuuf. Jaalala yaa jaalala yaa rokkeetti onnee seentuu halaala sheekan jettu manguddoof dargaggeessa meessumaan miliqxee seenta keessa.